بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليانك يا قالي جالتامو بك جرتنوندتو نغا في رحمن ربي اسم برها جراتو فيديو غبابا واي ذكري لالچسه بوآ ذكرين قبرا دبتا جرود انگدا بك تدابران كاسا ذكري ربي يادچون ربي وفيت تدامون قلبي كان كيتي ربي ذكرون الربا كيتي ربي ذكرون بوآ انك ابو حغنن جام إباو لچون قياسون قبچون سن of dura yaadachiise sinillee yaadachiisuu jira jechuudha. Maaliif namni zikrii rabbii qabu wanni hin dhaben jiru jechuudha. Zikrii rabbii kun bu'aa hedduu qaba. Rabbii yaadachuun. أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه الله تعالى في الشدة. يو قبرتشي ساتوكو تكي قبرتين ساتوكو قبرتين ربي تكيز قبرتشي ربي توكو قرى ربي سابيك همي ذكريدان ربي يادچودان isa zakkaruudhaan qalbiidhaaf arrabaan isa zakkaruu yoo gara rabbiitti beekamte ati yeroo bal'ina qabdu jechuudha yeroo rakkina hin qabne yeroo dhukkubsitti hin jirre yeroo cinqiinsitti hin jirre yoo gara rabbiitti beekamte rabbii biratti beekumtii argatte rabbiin immoo yeroo rakkineesitti bu'e yeroo ati rabbii kee kadhattu rabbiin siif owwaata jechuudha kanaaf arra yeroo fayyaa qabdu yeroo nagaa qabdu yeroo teessee yeroo kee nama wajjin gubuu dandeessu osoo kophaan bahin dhukkubii kophaas hin baasin otoo rakkinni tokkos hin mudatin gara rabbii keetitti beekame zikriidhaan ofitti hin taphatin sheexanni halkanii guyyaa si booji'ee of hirkaanuu qabachuudha zikrii nu irraanfachiisee waa'ee duniyaa qofa nutti bane nama hamee qofa nutti bane akka nu isa yaadan rabbii yaadanne nu godhe gara hundaan nutti jirachuudha kanaaf namni dammaqee irribaa ka'ee ذكر ربي كان قبچو أنه ينجي من عذاب الله تعالى أما اللي ذكر ربي كن بوان ذكر ربي كمو مالي عذاب ربي رانا غانا مباسا كتاب ربي رانا غانا مباسا كتاب ربي كدنيا كان رتنا متبو كتاب ربي كان آخراتنا متبو دلنسو ربي رانا غانا مباسا جور ذكرين بوان ذكري كبرا كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه أكا معاذ بن جبل ربي سراها جعلته نوفي متجون أنه سبب تنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بؤى ذكرين كبرة بؤى ربي يادتشون كبرة سكينة سبتبوا أجون طمأنينة سبوا رحمة ربي ربي رحمة ساد سياقوك جعل سادين ملائكة ربي ست مرسى نما ذكري قرد ملائكة ربي ست مرسيته ستجور شيطان راتب فمتجور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما رقم ربي وإيمانه أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة أما اللي بو أنك أبورا يو الربي كي ذكري براتي الربي كي ذكري ربي يو براتي همي الراسي تسجو الربي كي كان نميما دبينا ما قدو ديمسو الراسي تسا كجيب الراسي تسا دبي ببدا الراسي تسا فإن العبد لا بد له من أن يتكلم مالف جنان المنا ما قن هاسور رانف وان هاسور رانف نف جنان وان غاري هاسي وان ربي كتسدي يسو هاسي وان ربي كبرس جالة يسو هاسي فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره يو المنا ما قن واي ذكر ربي دبن يو وان أجج ربي دبن تكلم بهذه المحرمات أو بعضها وقص مال دبته وان حرام سينا حرام وان حرام وكيس سينا ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى وان سلا حراما وان ربي نجيبو كان رانا قررت نقابها ننجر وان ربي نجيبو هاسورا قررت نقابها ننجر مال مالي ذكر ربي قفك أبتشو مالي هنگا مراتا نمنكن سنجا انت ذكر ربي يدو ميسجا ابن القيم هنگا نمنكن مالتي نمنكن مراتا سنجا انت gaaf tokko jee namicha sheeka tokko biratti sheeka tokko ganda tokko dhaqanii namichi tokko dikrii ma godha inaasa nama wajjiniin subhaanallah walhamdulillah walaa ilaha illallah taa'ima dikrii godha nami kaan waan jedhe gurbaan kun ni maraatee jedhan akkasumas maal jee sheenni tokko hin maraanne dawwaa
maraatummaa namarraa dhorgutti jiraa jeen jechuudha. Namni zikrii rabbii qabate nama fayyaa qabate jechuudha. Namni zikrii rabbii qabate nama ifeenyaa fi nageenyaa fi gammachuu qabate jechuudha. Maaliif namni qalbiin ilma namaa kun yoo zikriin qabaanne gammachuun argattu. Abadan yeroo saahiboota bira dhattee bakka hin taane teessee waan gammaddisitti fakkaataa miti yeroo achii galtu qalbii kana keessa wayitu itti bu'achuudha. Dhukkuba diliin kun qalbii kana gurraachessee keessi kun gammachuun argatu jechuudha. Kanaaf zikrii rabbii haalaan barbaachisaadha. Anna majaalisa zikrii majaalisul malaa'ikaa. Majaalisni zikrii bakki namni taa'ee zikrii rabbii itti godhu bakka malaayikoonni ta'an jechuudha. Malaayikoota warruma deemanii bakka zikrii rabbii, bakka maqaan rabbii itti dhaamu, bakka namni itti wal yaadachiisu, bakka namni taa'ee rabbii isaa yaadatu, zakkaru, itti kadhatu yogguu argan ni ta'an jechuudha malaayikaan kun. ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين. teessumni namni taa'u kan waanuma lagwii waan hin taane waan xabaa waan koflaa waan adda addaa waan zikri rabbii irraa hin taane keessatti taa'anii haasa'an fi ammallee teessumni zikrii rabbii irraa ilmi namaa dagatee waan hin taane keessa oolu sun teessuma sheexanatu wajjin taachuudha. Teessuma sheexanaati sun. فليختار العبد أعجبهما إليه. Oggasi gaati maraxachuu qabda jechuudha. Lamman kana keessaa bakka kam akka jiraattu maraxadhu jechuudha. Bakka zikrii malaayikoota wajjin taa'u moo bakka uummanni taa'ee waan hin taane haasa'ee waan hin taane keessa seenee ati sheexanaa wajjin taa'u. وأولاهما به فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. فليختار العبد أعجبهما إليه وأولاهما به فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. maaliif filachuu qabda gaa maaliif akkuma duniyaa kanatti isaan wajjin taatetti aakhiraatti illee isaan wajjin ta'uuf teessa jechuudha. Warra zikriyaati hojii yoo teesse warra rabbii isaa yaadatu rabbi si yaadachiisu jaalala rabbii akkati rabbii kee galateeffatu si godhe hojii yoo teessee fi warra rabbii si dagachiisee rabbi si irraanfachiisee waa'ima duniyaa majaalisa sheexanaa bakka teessuma sheexanaa taa'u filadhu jechuudha. Maaliif guyyaa qiyaamaa soorruma wajjin jirtu wajjin teessu kana wajjin taataa jira. أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه وهذا هو المبارك أينما كان. نمني ذكري قد كن ذكرين كن نما سنن لي نما ملكا قد نما ذكري قد نما ذكري قد سنن نما إساو جنتا ولي سبب ساتي ملكا الله أكبر. أتيو نما ذكري قد جن تيس نما ربي سايادة جيو تيس سبب ساتي ملكوفتا توچو سبب ذكري نما ذكري قبو سناتي. وهذا هو المبارك أينما كان. نمسون نما بركة قبو جيما بكم في الاتوان جيران. آل بريرون دمك ربي لاكا. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. مكان ربي كيتي كل لاي بركة قد تجيبر بركة قبو مكان ربي كن. كناف نمي يرون ربي ساذكروا بركة قبو نمني ساو جنجر اللي بركة ركتشون. والغافل نمنمو دقتاتي ذكري ربي قبن قمني واللاغي كان يرون سات أبو ما في وان ما لا يعني رتي يرو سابتو يشقى بلغوه وغفلته سنمو نيغو قوغوچو قلبين سا شقي تاني هنغاوا مالين أبساتي في غفلة ربي ذكري ربي دقتشو ساسنا ني هنغاچو تيسما سا دنيا كان رتلي آخرات لي ويشقى به مجالسو نمنو جنتاو سن اللي إساو جن هنغا أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة. الله أكبر. ذكرين كن خسارة يادو هنغورا نغاسي باسا چورا ياكي عمادا نغاسي باسا. فإن كان مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة. تيسما كم ارغما ربي نوهمت تيسما نمتو كوغتائي بكا توكو تاني نمني ولين تائي osoo rabbiin zakkarin yoo bakka sanaa kaan osoo ergamaa rabbii irratti sallallahu alaihi wasallam rahmatan buusin yoo bakka sanaa kaan guyyaa qiyaamaa sheenaa khasaaraa dhaafi irrinatu itti dhufaa jechuu ergamaa rabbii alaihi salatu wassalaam. Warra rabbii isaa zakkaru rabbiin haa godhu. Warra rabbii isaa zakkaree bu'aa zikriin qabu kana bu'aa gurguddoo zikriin qabu kana warra argatu rabbiin haa godhu. Arraba keenya zikrii faleen jiru. arraba keenya rabbi zakkaruuf haleen jibnu
gara rabbiitti dhiyaannu duniyaan kun gabaabduudha isin hin goomsin. Duniyaan kun gabaabduudha karaa rabbii irraa isin hin fageessin. Shiyaaxiin al-insi wal jinni sheexaanni maal jedhe halkanii guyyaa inni wanni irra dalagu akka anaafatiin kun isaa waliin ibidda jahannam dhanu abbaan fedhe maan taane sheexana jalaa namni nagaa bahan jiru jechuudha. Namni immoo akka sheexanni kun isatti jiru hin beenne halkanii guyyaa lola keessa jiraa hin beenne booji'ame jechuudha namni sun. Maaliif namni aduu isaa beekee yoo ofirraa neenne aduuwwiin kee yeroo hunda ati si booji'ee si ofirkaa si qabachuudha. Si gabroonfatee jira jechuudha. Lubbuu kee ofirkaa qabachuudha. Lubbuu kee sheexana jalaa bilisoomsuudhaaf maal gochuu qabda? Yeroo hunda rabbii kee zakkaruu qabda. Rabbii kee yaadachuu qabda. Gara rabbii keetitti hidhamuu qabda. Har'aafi asuma irratti dhaabnaa warra zikrii rabbii godhu, warra rabbii isaa yaadatu, warra halkanii guyyaa rabbii isaa yaadatu, warra rabbii isaanii yaadatu waliin warra ta'u rabbiin haa godhu duniyaatti illee akhiraatti illee. Subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil